السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا أبساتكنو أكم جرتو نجاكي سني ترتي يرود إيرابو دولتي دي بني جرا يرود إيراف قابروم سيسن رأد دكوتيتين توري قرو أما بفهاريان بفأجائباتين برومس أجائبا كبات لي إسنيف ليات لي تنجر جنا كنبود إسن رأد دنكوتو غيان برومس أجائبا كان حال غارين الرابرتان قبيسه إسنيف ليات لي تنجر برمسي بفهارياتين كباتي نفدي بتكون مارجتشون كيسنين أولو برمسي قواي إيديتينجي واي كاميرا أكسماس واي أنيميشنا في واي لوجو أكاتا لوجو بفا أجائباتين بفا بروفيشنالتين إتي كريت يوكين أمتشو دنديسن فيغا برمسي هدودا فولدراف قادم سكيسا كولين لالوتها برمسينينغا إسنيف ليسي كان دوري چالا أكا إسنيت تطولو أبدين كوا كنافوغا برمسا كنا akka isin dabarre like godha video yo isin birage akkasumas hiriyota keessanifis share godhuudhaan Facebook irratti WhatsApp irratti karaa isinif danda'ame share godhuudhaan waliin gahan isin injaa bifa haariyaatiin gaa deebiyeetiin jira guyyaan video haariya isinifin qopheessa jee waadaa isinifin gala inshallah YouTube channel obsaatikno guyyaan hordofa amma gamanumaan gara barumsa guyyaa har'aatti dabarra hanga tumura برمسة كانت أنا مولين ترى برمسة قارين سننجا أرانتنا برمسة بريمير برو إسنف كابن لفنا جرا بريمير برو أكاسم إديتينج داف سوفتواري باي برباچ سادا kan addunyaan persentii 95 itti fayyadamaa jirtudha. Video keessan keessa bakka dongoro jiru haala itti firamurtan isin garsiifna hanga dhumatti wajjin tura. Jalqaba kuni Premiere Pro dha. As dhuftee asitti right click goota new item bakka jiru kan dhuftee sequence umtachuu. Asitti sequence eega umtee maqaa kannetaaf jechuudha. Maqaa kanatti eega kanneteef booda kanaatu sif ba'a. Achibada video bakka videoon jiru deemtee fiddaa jechuudha. Yeroo lama double click goota videoon bakka jiru si beekachuu. Fakkeenyaaf videoon desktop gubbarra hin qaba. Asin dhufa bakka kanaan video qaba. Kuni videodha. Video qabnes tarkeefna jechuudha. Okay. Bakka kanatti muruufadha jechuudha. As dhufee asitti shigeera murame jiraachudha mantana. Okay. Kana booda jalqabarraa isa kana wajjin walitti maxxansuu fedhachuudha. Shamarree jalqabaatii fi booda kana wajjin walitti hidhuu fedhachuudha. Maalin godha asitti shigiree kana nan tuqa raazol tool kan jiru kana dhufee asitti kila godhachuu murame jiraachuu mantana. Kan jidduu kun darbame jiraachuu. Kana delete goona. Kana fidee akkanatti walitti maxxansaa jechuudha. Amma gattee yookaan ammoo right click goota repel delete goota jechuudha. Walitti maxxana jira. Direct jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Yoo jalqabaaf yoo isinitti ulfaate yeroo biraatiif isiniif laafate jee abdiin qaba. Amma gattee walitti kan jidduu jiru darbaafna jira jechuudha. Akkasuma iddoo kanas dongorri kaameraa waan jiruuf dongorri kaameramaaniin sossoo'ee waan jiruuf bakka kanas fuunee akkasumatti murree irraa darbina jechuudha. Haraf ilfaatu mala maal goona hanga wajjin jirru wal gargaarra jechuudha. Amma yoo ilaaltan dhufnee shamarree bakka kaameraa sanis irraa haina jira jechuudha. Barumsa keenya akkan irraa kana fakkaataa maatii obsaa teeknoo ta'uu hin dagatina.
Kabajamtoota hordoftoota obsaa tiknoo barumsi guyyaa har'aa qabannee isin dhiyaanne kuno isa kana fakkaata. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qaba. Yoo kan viidiyoon kun isinitti tolu ta'e viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina. Hordoftootaan kiyya yeroo hedduu viidiyoo laayikii godhan isinin jedha. Kuni waan biraa osoo hin taane yookiin ani laayikii naa godhuun keessan na gammachiisee osoo hin taane viidiyoo laayikii gootan viidiyoon namoota hedduu bira gahuu danda'a. Nutis wanni barbaadnu maali kan laayikii godhaa isinin jennuuf viidiyoon keenya kuni nama hedduu bira gahee namoonni baay'een akka barumsa kana irraa fayyadamaniif. Kanuma malee wanti biraa hin jiru. Isin galee kanaafuu viidiyoo laayikii nuuf godhaa. Yoo dandeessan ammoo sheer godhaa. Barumsa hedduu gaa fuulduraaf anaaf egaa hiriyaan kiyyaas Yaasiin barumsa adda addaa YouTube channel obsaa tiknoo kanarratti kan isin barsiifnu ta'a. Yoo gaa isin laayikii gootanii sheer gootanii namoonni hedduun barumsa kanarraa akka fayyadamu gootanii hamilee keenya yoo gartee hedduu gammachiiftan nutilleen dhufnee waan beenurraa isin barsiifnee isin gammachiifnaan isinin ja'a barumsa biroo waliin walitti deebina. Yaasiin waan itti dabaltu qabda? Kan hin qabu subscribe godhuu hin dagatina share godhuu hin dagatina waan diimtu sane akkasii barumsa baay'ee isiniif qabna akkuma duraan jetti. Turtiin keessan nu faana ta'uu isin jenna ulfaadha. Egaa hiriyaan kiyya egaa barsiisaa Yaasiin akka isin jechaa jiru subscribe godha. Subscribe noo maaliif fayyaduu jettan yoo subscribe gootanii mallattoo xiqqoo cinaa san argitanii mallattoo beeksiftu mallattoo san yoo kan tuutan taate viidiyoon nuti YouTube channel obsaa tiknoo irratti maxxansinu akkuma nuti maxxansineen sekondii tokko osoo hin eegin isin bira gahaa jechuudha. Akkuma nuti maxxansineen kanaafuu mallattoo beeksiftuu sanillee tuquu hin dagatina. Inni guddaan ammoo laayikii godhuudha, subscribe godhuudha. Laayikii godhuun viidiyoon namoota hedduu bira akka gahu taasisa. Subscribein godhuunoo viidiyoon akka isin bira dhufu taasisaa jechuudha. Maatii taatanii barumsa nuti guyyaa guyyaan dabarsinu nurraa barachuu akka dandeessan taasisa jechuudha. Mallattoo beeksiftuunoo akka gartee viidiyoon nuti maxxansinu akkuma maxxansineen dafee akka isin bira gahu taasisa. Kanaafuu laayikii godhaa isinin jenna, subscribe godhaa isinin jenna. Barumsa biroo walitti deebinaa nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.